Dhaabni keessan bilisummaa Oromoo fi KFO'n walgahii taa'ameera. Waliin taa'aniiru jechuudhaan namoonni adda addaa yaadatti darbatu mee maaltu ta'e irraa haa kaanu. Eessattis ta'e waan suni maalirraa quba qabdu? Jaarmaalee hawaasummaa, jaarmaalee qabsoo Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo wajjinis walhidhannoo qaban hedduutu argamanii. Mee gaaffii lama jira asirratti mootummaan isin faana hirmaateera walgahii sana. Qaama dhimmi ilaallatu ta'ee affeeramee waltajjii sana irratti hirmaateera. KFO'n uumama isaa irra jalqabee waraanas qabaatee hin beeku. Qabsoo karaa nagaa gaggeessaa ture. Waraana qabaata kan ture adda bilisummaa Oromooti waggaa dheeraaf. Dhaabbiloonni siyaasaa keessumaa kan mootummaa amma haasaa jiranii daa'imumaayyuu abaa'uuf KFO'n waraana hin qabnu jedhanii nu sobaa turanii seeraan itti gaafatamuuf deemu waraana qabu taanaan maafi kana gaaga'ama guddaa geessisiisaa turanii. Nagaan barbaachisummaan nagaa tokko lama sadii afur jedhamee ani mamuu miti eenyu ol dhimma kamii ol barbaachisaa akka ta'edha walii galame. Amma achirratti furmaata argata ka jettanii qabxii ijoo keessan jira dhimma daangaa wal qabate. Kaayyoon isaa Oromoo guddaa waan ta'eef bal'aa waan ta'eef xiqqeessuu waan jedhuudhaan adeemaa turte mootummaan TPLF hin hoogganamtu. Kana booda koreen kun lama yookaan dhaabbileen kun lamaanaa fudhateetu jira jaarmiyaalee hawaasaa irraa. Hojiin guddaa yookaan hojii guddaatu itti kenname jedhee yaada akka kiyyatti. Karaa biraan eegamus mootummaa irratti dhiibbaan taasifamee waan ka'e kanarratti hundaa'uudhaan haala mootummaanis karra isaa banee wajjin haasa'amuu danda'amuu irrattis ni hojjetama. Hojii amma qabattan kan hawaasni ofitti fudhatee amanee hirmaannaa taasisuuf maal gochuu akka qabuu fi akkasumas qaamoleen dhimmi ilaallatan isin mukaasanii turre deebiin barbaachisu malee qaamoleen dhimmi isaanii ilaallatan hundumtuu hojii kana milkeessuuf karaa kamiin isin eeguu qabu? Akkuma walgahii darbe irratti argines warri bakka bu'aniyyuu bakka bu'anii kora waliin irratti argamanis uummatuma bakka bu'aniiti uummata baay'ee warra sochoosuu danda'anidha.